السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جلتمتوتا ودفتوتا كينيا. إيجا بكر ترندتي نجار ربي تيفي رحمني ربي إسني الحجرات ويتشا حرمو حالة براتين إسني يعني جرا هي سموتا أكو مسني أرجتني مرجعكوت بتاعكوت أكو مسني أرجتني هي سما بدي إسني ينجرا إيجا هي سما كنا مافن إيس غافي اتفقنا wajjin hillaalla waan dhufaniif yeroo nigaa anaa fi ilmoodha hiriyaadha maali ilmoo ta'e akkamitti hiriyaa ta'edha koomentiirratti nagaa fadhaatti isiniif deebisa. Egaa meegaa walis barree hawaasa keenya wala barsiifnu duraan dursee egaa akka shari'aa islaamaatti mirgarraa waa jammaraa waan ta'eef mirga kiyya kan jiru sii waan ta'eef maqaan kee emiti kabajamtoota hordoftoota keenya nu dubbisii of beeksisi. Egaa ani maqaan koo Khalid Rashid jedhama. Kan itti guddate magaalaa Garoo naannoo Kuntoo. Amma eegamoo keessummeeta nuun jedhaniis keessummeeffamneeti. Egaa kanaga waan waamne isin beeknu waan gaafatamnu sammallee hin barre yaa bas gaafatamnu irratti immoo amma dandeenyu amma humna keenya amma yaallee deebisnee fi wanti jiru haalli jiru si jabaa wanatti fakkaata mee kara isaanii. Baay'ee gaariidha. Egaa inshaallah booda walitti deebinaa isaanis meegaa isinis yookaan atis ani ilmoodha si dheeraa egaa si dheeraa. Maqaan koo Maraaf Madiin jedhama. Kan itti dhaladhe magaalaa Garoo naannoo Kuujiitti dhaladhe. Asumatti kan naannoo guddanne gaaffii nu dhiyeessuun keessanis galtuu maayichaa waa isin gaafatanis ganaatti deemnaa baruuf deemne jedha. Nuufis akka biraankiiti gaaffii keessan. Baay'ee galatooma deebii gaaffii ani isin gaafachuuf qophaa'ee fi inshaallah inni deebifnettanii itti qophaa'uu keessaniif baay'ee galatooma isin jecha. Egaa gara gaaffii kiyyaatti yeroo deemu jira kana lamman qofa miti kan hin gaafadhu hawaasa na argu hunda kan afaan kana dhaga'u saba otoo addan baasiin amantaan otoo addan baasiin hunda wal qabata gaaffiin kuni jarri as na bira jiranu afaanumaan kallattiin na deebisuu danda'u. Warri na bira hin jirre immoo koomenti irratti gaaffii ani jara kana gaafadhu yookaan isin gaafadhu na deebisaan jedha. Inni kun egaa akka baay'ee guddaa waan guddaa ta'e kan natti dhaga'amu yeroo baay'ee miidiyaan kiyyaa afaan Oromootiin baname afaan Oromoo haasa'aa jechuudha afaan Oromootiin dhiyeeffama jechuudha. Afaan Oromoo kanaan deemuu dide baay'ee viiyuun isaas hin jiru, sabskiraayibiin hin jiru, laayikiinis hin jiru, koomentiin illee hin jiru. Maaliif akkas ta'e jedhee baay'ee of gaafadhaan ture. Namas gaafadhis deebii baay'ee arganne garuu namni tokko maallaan jedhanii gatii Amaariffaa ta'uu dhabee fi Oromiffaa gatii ta'eedhaaf gatii afaan Oromiffaa gatii ta'eedhaaf naan jedhanii yeroo namoota bebbeekamoo egaa miidiyaa irratti ilaalu namni miidiyaa lama waan argee qabu jira. Kaan afaan Amaaraatiin kaan afaan Oromootiin namni jira. Namni kun ani beekamuun dhabee laata yookaan ammallee miidiyaan kun hin guddanne yoon jedhee namti guddatee beekamaa ta'ee kan inni afaan Oromootiin hojjetee fi kan Amaariffaan hojjetame waliin argu. Al tokko gadhiifamee akka seenaa amma guyyaa 3 dura viidiyoo wayii gadhiifamee ture namni suni chaanela lama qabaa Amaariffaa fi afaan Oromootiin qabaa sa'a tokko al tokko gadhiifamee jechuudha. Viidiyoon kun al tokko gadhiifamee sa'aatii 11 gaafa ga'u 24 sa'aatii 11 gaafa ga'u viidiyoon isaa inni Amaariffaa 10,000 wayii qaba. Inni afaan Oromoo garuu 2,000 qaba. Baay'ee na dhibee afaan Oromoo ta'uudha malee rakkoon jiru rakkoo kan koo miti jedhee dhalana anis rakkoo kootiidhaan baay'ee dhiphataan ture afaan Oromoo ta'uudha jedheetuman irraa faame. Egaa akka keessanitti mee afaan Oromoo kana dhaggeeffachuu yookaan haasa'uus haa ta'u amma miidiyaa hordofuu irratti wanti isin hordofuu jaallattanuu afaan Oromooti moo Amaariffaa akka keetti? Egaa akka kootti yaa'u Amaariffaa malee yeroo baay'ee kan ilaalu garuu sababa hin qabu. Namni yeroo baay'ee namni Amaariffaa ilaalee namni Amaariffaa dhaggeeffatu yookiin afaan Amaaraa kun afaan bakka saba araadaa ta'e namni Amaariffaa haasa'u jira namni Oromoon
akkas gadi qabame sabamu godhillee yaadee hin beeku. Egaa amma gabaabinaani akka keenya yoo gabaabsinu akka keetti afaan Amaaraa hordofuu miidiyaa afaan Amaaraa hordofuu jaallattamoo miidiyaa afaan Oromoo hordofuu jaallatta sababa isaa innaan sababa illee qabutee turte kanaaf gabaabinaan tokko kana deebista lammaffaa immoo mi'aan kun miidiyaa kana gara Amaariffaatti jijjiiramu immoo gara dhuma afaan Oromoo dur ka'een adeemamu immoo waluma keessa adeemamu irratti gabaabsiiti sa'aatii keenya gabaabsii. Kanarratti ani miidiyaas yeroo baay'ee miidiyaan hordofu baay'ee hin qabu. Miidiyaan an qabu moo caalaan isaanii safuu afaan Oromooti garuu miidiyaa isin irratti hojjettanis miidiyaa irratti gadhiifamus kan namarraa bareedu kanuma ofiitiin gaafa gadhiisanii kan namarraa ta'u kanuma ofiitiin gaafa gadhiisanii kan ofiyyuu ta'uun guddisiin kan namaa guddisuuni hin bareedusi wantoota natti hin fakkaatu yaadan qabu kanumadhaa galatooma. Baay'ee galatoomii. Egaa mee garagaa Umar Ahmaditti darbina. Umar Ahmadi ati gaa kanarratti mee nu gabaabsite ati maal hordofuu jaallatta afaan Amaaraati moo afaan Oromoo hordofuu jaallatta bira darbee immoo gaafii rakkoo keessa jiru kana amma gara afaan Amaaraa deebi'u moo miidiyaan kun gara afaan Oromootiin adeemu jetta kana lamarratti deebii. Beekamu akkuma inni haasii ture angootis akkuma isaatii yeroo baay'ee kan inni tajaajila kan afaan Amaaraati malee afaan Oromoo baay'ee kana ilaalu afaan Oromoo keessaa darbee waan akka hirkumaa ilaala malee miidiyaas yoo ta'e TV naamnee soodaree siniimaa waan argachuudhaan malee kan ilaalamu yeroo baay'ee afaan Oromoo natti fakkaatu karaa fuulduraatti garuu afaan Oromoo akka bal'atu abdiin qaba. Sinumaa namni kamiyyuu Oromoo ta'e afaan Amaaraatiin hojjetu harki caalaa malee afaan Amaaraati malee afaan Oromootiin kan hojjetu xiqqoodha. Oromoo ta'ee jechuudha. Afaan Amaaraatiin hojjeta malee afaan Oromootiin hojjetu jechuudha. Oromoon kanuma isaatiin utuu hojjetee Amaaraan kanuma isaatiin utuu hojjetee kan Oromoo kan caalu abdiin qabaa sunuma hin beekamaadha. Sunuma immoo abbaan fardoo biiraa bareeda malee kan namarraan bareedu. Kanaafuu naan hanqi tokkotti afaan Oromoon deeggara garuu kan ilaalaa ture afaan Amaaraatiin afaan Oromoon deeggara. Namni kan afaan Oromootiin itti fufuu deeggartaa jechuudha. Dhaamsitiin haadhamtu yookaan kan na deeggartu akkas jechuudha. Afaan Amaaraatti makamu qabu. Asirratti miidiyaa koo subscribe gooteetta? Godheera. Like illee goota? Hin hordofta? Jabaadha. Rabbi sinaa gargaaru. Atis ishiinis hin hordoftaa? Egaa kanuma jechuudha. Kanuma jechuudha. Egaa inshallah meegaa kabajamtootaa fi jalatamtoota keenya gaaffii nuti qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Isiniif immoo mee koomentii irratti harka caalu gara caaluun gora jechuudha. Mee jara kana lamarratti daballee afaan Oromootiin itti fufii namni jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Afaan Amaaraatiin itti fufii afaan Amaaraatiin hojjetu qayyarii afaan Oromoo namni jettan immoo lakkoofsa 2 barreessaa. Namni immoo waluma makiiti. Waluma makiiti afaan Amaaraatiinis Oromoofas waluma keessa makiiti. Waluma keessa haasa'i namni jettan immoo lakkoofsa 3 barreessaa jedha. Egaa wanti kun ka'ee fi dhiyoo torban kana keessa jechuudha rakkoo naannoo Goofaa sanatti mudate irratti afaan Amaaraatiin jarriga afaan Amaaraatiin iyyatanii baay'inaan isa afaan Amaaraa malee Oromoffaan baay'een argamne waan ta'eef afaan jarri iyyataniin iyyannaa jiraa yoo asii kaanee dhaquullee dadhabnee iyya jiraa kana addunyaaf dabarsinee birmachiisuu qabna jennee birmachiisaa turre afaan Amaaraatiin gaafa akkanitti goonu bicuusii garaagarummaa jira waan ta'eef kanaaf gaafitti dhiyeessine mee isin egaa yaada qabdanuu koomentii irra naa kaa'uun isina yaadadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.